Dulli waraanaa fi maqaballeessii mootummaadhaan waraana bilisummaa Oromoo irratti bifa haarayaan banamee dhaabbachuu akka qabu maddeen dirree lolaa himan. Saamtonni eenyummaan isaanii hin beekamne kan mootummaan bobbaafaman baakoo fi naannawa isiitti waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessuun hawaasa nagaa irratti saamicha raawwataa jiru jedhu maddeen. Gochaan akkanaa kunis kan hammaateem erga tibba dabree mariin araaraa marsaa dura waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Tanzaaniyaa odolaa Zanzibar irratti geggeeffame asiidha jedhu. Akka maddeen keenya nuuf himanitti godina Shawaa Lixaa aanaa baakoo tibbee fi naannoo isii Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree fi aanaa Aannoo dabalatee humnoonni shiftaa mootummaan bobbaafaman qabataa waraana bilisummaa Oromoo dahoo godhachuun uummata nagaa saamaa jiru. Caamsaa 8 bara 2023 halkan keessa baadiyyaa baakoo keessatti qaamonni kun qonnaan bultoota saamuun dararaa hamaa kan raawwatan yoo ta'u naannawa tibbeetti ammoo loowwan uummataa saamuun akka oofatan maddeen himanii jiru. Uummanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabsaa malee uummata isaa irratti kan saamicha geggeessu akka hin taane hubattanii namoota qabata waraana bilisummaa Oromootiin sosso'uun saamicha raawwatan maqaa isaanii fi suuraa isaanii akkasumas lakkoofsa bilbilaa isaanii waliin akka saaxiltan dhaamsa keenya dabarfannaa jedhan maddeen dirree lolaarraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan. Waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa idilaa addunyaatti fudhatama argate maqaa balleessuuf shirri hojjetamu kamuu hin milkaa'u kan jedhan maddeen dirree lolaa uummanni Oromoo kallattii kamiinuu humna ofii akka tikfatu dhaamanii jiru. Gama biraatiin wal waraansi gartuulee lamaan gidduutti hammaachaa dhufuun marii nageenyaa eegalameem akka hin fashaleessineef of eeggannoon godhamuu akka qabu kan dubbatan kutaaleen hawaasaa garaa mootummaan waraana bobbaasuu osoo hin taane marii araaraa marsaa lammaffaa hatattamaan geggeessuu akka qabu gaafatan. Mootummaan humna waraanaa guddaa gara iddoowwan sochii waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessatti mul'atu jedhee yaadu lixa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuun yaaddoo guddaa uummata keessatti akka uumes ibsanii jiru. Korri kunis ajjechaa buqqaatii gaafiiwwan afaanii aadaa fi eenyummaa Oromoo deebisuuf tiksuu fi maal gochuu akka qabuuf kallattii barbaachisu irratti akka hojjechuuf jiru himan. Korri kun kan marsaa lammaffaa yoo ta'u kora marsaa duraa keessatti dhaabbilee gargaarsa garaagaraa dhimmoota Oromoo irratti faffaca'anii hojjetan tokkoomsuu fi ilaameen akka hojjetan gochuu irratti xiyyeeffatee gaggeeffame jedhan. Kora marsaa duraa keessatti dhaabbattoota wal gargaarsa Oromoo dabalatee kanneen dhimma Oromoo irratti daandii adda addaan hojjetan walitti qabuun akka humna guddaa uuman irratti marii taasifamee turus eeranii jiru. Korri marsaa lammaffaaf gaggeeffamuuf jiru kun rakkoon jiru akkamiin furama kan jedhu irratti xiyyeeffata jechuun turtii OMN waliin taasisaniin himanii jiru. Rakkoo bu'uura irratti xiyyeeffachuun wal dhageettii fi sirna dur qabnu irratti deebi'uun barbaachisaadha jechuunis Oromoon sirna durii fi duudhaa isaa ganamaa sana deeffachuu akka qabu dhaamanii jiru. Ilaa fi ilaameen malee rakkoo keessaa hin baamu kan jedhan koreen qindeessituu kora kanaa kun mariin ilaa fi ilaameen waa furuu yoo hin jiraanne wanni argannu yoo jiraatellee gatii hin qabu jedhan. Mariiwwan akkasii cimsuun warraaqsa guddaa uumuu dandeenya. Akkaataa Oromoon rakkoo itti falatu durii sanatti deebi'uu irratti hojjechuu feesisa jechuunis himanii jiru. Waa'ee Oromoo dubbachuuf ulaagaan hin jiru kan jedhan koreen qindeessituu kora kanaa namni hunduu hirmaachuu fi yaadota ijaarsaaf fala ta'uu maddisiisuu akka qaban dhaamanii jiru. Kora kanarratti dhaabbileen siyaasa Oromoo 3 affeeramanii jiraachuu hime. Korichi caamsaa 13 bara 2023 karaa toora zuumiitiin kan gaggeeffamu ta'uu ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna bilisiginaa harka micciiree gara araaraatti fiduun uummata Oromootiif injifannoo guddaadha jedhan obbo Gurmuu Ayyaanam. Qabeessa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e obbo Gurmuu Ayyaanam marii araaraa mootummaa fi WBO gidduutti deemaa jiru ilaalchisuun dhibban dhibbatti gaafiin Oromoo deebi'ee milkiin araaraa ni argama jedhee amanuu baatus garuu dhibba keessaa harki 50 furmaata argatuu danda'a jechuun dubbatanii jiru. Yaasin Hasan dabalata oduu kanaa qopheesseera. Marii araaraa ilaalchisee gara ABO'tiin milkiin gufatus hin jiru garuu mootummaan aangoo irra buluuf jecha shira xaxuun isaa shakkii hin qabu kan jedhan obbo Gurmuun ammayyuu afaaniin araara jedha ummata ajjeesaara baqachiisaara jedhan.
Araarrii fi nageenyi dhugaa kan dhufuun haqaa fi dhugaadhaani yoo ta'u haqaa fi dhugaan kun yoo gaaffiin Oromoo tokko lama sadii jedhee lakkaawamee osoo irraa hin sharafamin deebi'eedha jedhan Jaal Gurmuun turtii OMN wajjin taasisan irratti. Araarri yookaan nageenyi dhugaa kan dhufuuni haqaa fi dhugaadhaan yoo aneef inni mootummaan kunii fi waraanni bilisummaa Oromoo waan qabsaa'eef qaba. Addi bilisummaa Oromoo ganamarraa ka'ee hayyoonni Oromoo waan lafa kaa'an qaba. Rakkoon uummata Oromoo karaa kamiin furama. Nageenyi gaanfa Afrikaa kanarratti nageenyi waaraan dhufuudhaaf uummanni Oromoo mirga isaa gonfachuu qaba. Dabalataan obbo Gurmuu Ayyaanaa dhimma qondaaltota adda bilisummaa Oromoo badii tokko malee mana hidhaatti waggaa 2 dararamaa jiranii kaaseera. Namni araara barbaadu dura namoota nagahaa kan manni murtii bilisa jedheen san gadi lakkisa ture. Kanaafan araarri 150 abdii hin qabu jedhan. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo badii tokko malee shira mootummaa kanaatiin yaala dhabanii nyaata dhabanii mirga uumamaas dhabanii dararaa hamaaf saaxilamanii jiraachuu ibsan. Yeroo tokko tokko Oromotu biyya bulchaa jira jedhama. Oromoo ta'anii biyya bulchuu qofa osoo hin taane rakkoo Oromoo furuu gaaffii Oromoo deebisuudha malee osoo abbaan fedhe dhufee biyya sana bulchee hanga rakkoo fi gaaffiin Oromoo hin deebinetti irratti qabsaa'uun hin hafu jechuun obbo Gurmuu Ayyaanaa OMN itti himaniiru. Waa'ee sirna abbaa irrummaati. Waa'ee sirna dhiittaa mirga dhala namaati kan mormaa jiru waraanni bilisummaa Oromoos addi bilisummaa Oromoos Daawit Ibsaa haa ta'u Jaalmarroo yookaan immoo Kumsaa Dirribaa haa ta'u akkasitti lolee dhufee bor mirga Oromootii fi mirga dhala namaa ni dhiita irra ejjeta taanaan irratti qabsaa'uun waan hin oolle dhaloonni jechuudha. Oromummaa miti gaaffii Oromoo deebisuu danda'uutu sirraa eegama. Rakkoo Oromoo furuu sirraa eegama. Sirna kan lolaa jirru sirna jechuun sirni sun sirna hacuuccaa sirna abbaa irrummaa yoo ta'e sirna dhiittaa mirga dhala namaa yoo ta'e sirna mirga diimokiraasii irra ejjetu yoo ta'e dhaloonni yeroo ammaa kana yeroo teeknooloojiidhaan guddate jaarraa 21ffaa keessatti kan kana dhaloonni ammaa kun Oromummaa miti abbaa fi obboleessi isaallee yoo kan biyya bulchu ta'e sirna abbaa irrummaa kana booda kan fudhatu miti jedhan obbo Gurmuu Ayyaanaa. Akka obbo Gurmuu Ayyaanaa jedhanitti araarri kun akka milkaa'uuf mootummaan kun qabsoo Oromoo hatuu fi dogoggorsuu dhiisee ummata miidhee fi miidhaa jirullee dhiifama gaafate gara araaraa osoo fuulleffatee gaarii ta'a jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo milkaa'ina araara kanaatiif wanti irraa eeggamu dogongora baroota darbanii irraa of eeggachuun dantaa ummataa eeganii osoo irraa hin sharafin ilaa fi ilaameen socho'uu qaban jechuun obbo Gurmuun ABO'tiif dhaamaniiru. Finfinneetti miseensi poolisii tokko hojii raawwachiisaa olaanaa na ajjeese jechuun himame. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qeerqoositti miseensi poolisii kan ta'e hojii raawwachiisaa olaanaa aanaa 8 ajjeese jedhameera. Hojii raawwachiisaa olaanaan aanaa 8 obbo Allabaachoo Ammoonyee jedhamu caamsaa 12 bara 2023 waaree dura ganama wayita hojii idilee irra jiran ajjeefamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera jechuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti jiru. Komishinii poolisii Finfinneetti daayireektara itti aanaa sabquunnamtii kan ta'an Koomaandar Maarqos Taaddasee yaada miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin namni ajjechaa kana raawwate poolisii tajaajila hawaasummaa akka ta'e himanitti jiru. Shakkamaan kun battalumatti seera jala oolee qorannoon irratti geggeeffamaa jiras jedhan. Poolisiin magaalaa Finfinnee tokko jiruun natti qaalee jedhee si kadhachaan ture mana gandaana dhowwate jechuun hoogganaa waajjira biltsiginnaanaa tokko ajjeese jedhamuun marsaalee hawaasummaa irratti qoodamaa jira. Oduu maddeen alaarraa argannetti yoo dabarru marii tibbinaatiin raayyaa ittisa biyyaa fi Rapid Support Force dhukaasa dhaabuu didan namoota nagaa baraaruuf walii galanii jiru jedhame. Marii torbaaniif godhameen booda qaamoleen waraanaa Suudaan lamaan dararaa lammiilee nagaa hanqisuuf walii galanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa Suudaanii fi humni Rapid Support Force jaarsummaa US fi Suudiitiin torbaaniif mari'achaa erga turanii booda ammas walii galtee nagaa mallatteessuurra osoo hin ga'iin hafanii jiru. Haa ta'u malee namoota nagaa waraanaan danqamaniif eegumsa gochuu fi baraaruu irratti wal ta'anii jiru.